they give to them. yeroo kanatti dubartoonni keenya hayyoota keenya dhaqqabsiisaa jiru. Baay'ee namatti tolu. Aadaan keenya akkanatti bareeda. Baay'ee nama gammachiisa. Yeroo kamiyyuu bakka kamiyyuu yeroo deemnu iddoo kamiyyuu yeroo deemnu aadaan keenya akkanatti calaqqisiifama. Baay'ee nama gammachiisu. Dubartoota keenya yeroo hundumaayyuu baay'ee itti gammanna. Dubartoota akkanaa qabaachuun aadaa isaanii eeganii osoo sammuu isaanii hin ganne gidduu keenyatti sagantaa kana qopheessuu isaaniitiin yeroo tokko hamilee kennaaf deemu. Yeroo tokko dubartoota keenya hamilee kennaa fi iddoo teessuma isaaniitti nu baay'ee baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalannaa yeroo hundumaayyuu isin haa isiniin jenna. Sagantaa kana irratti yeroo baay'ee argamtanii kana nu gochuu keessaniin. Kanatti aansuudhaan gidduudhaan bashannanaa deemna waan ta'eef daa'imni tokko gidduu keenya jira. Kanaaf walaloo gabaabduu isaa nu qopheessa. Kanaaf hamilee nu kennaafi. Nama abdii boruu irraa qabuudhaan nama koominitii kana fuulduratti qabatee kan akka isaan muceessu waan ta'eef yeroo tokko iddoo isaa gadhiisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walloon dubbisaa qeerroo beekaas keessa gurraaf qalbii keessanis almaa fakkisa. Yeroo tokko jira kan gootummaan balaa walaloo kiyyaallee asirraa isiniif bana. Hayyoota gootan sabaa abboota gaafa rakkoo yaa falmatoota haqaa qingoofamaaf hirkoo gootota teenna jabduu akka feerroo akka biftan dhiiroo dhiirtota abbaa qeerroo akka biftan dhiiroo dhiirtota abbaa qeerroo. Madda sanyii dhiiraa falmataa mirga haqaa tokkicha abbaa dhiiraa jalbaqqalaa garbaa waan itti amanteef ni kafarta gatii baqqee abbaa falaa warqii caattaati. Yaa qoricha biyyaa yaa aduu nageenyaa garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya. Hayyuu akka keetii kan nuuf kenne rabbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi. Qamalee tokko jira ka akka malee silaatti sii deebi'a meetiree hamileen silaatti sii deebi'a meetiree hamileen. Gaafa dacheen Finfinnee gootitee nabaatu gaafa ilmaan Oromoo Finfinnee keessan kaatu gaafa alagaan abdii murattee baqatte gaafa alagaan hundi Oromoo dhiifama gaafatte ibidda afaaniin qabate dubbachuun bira kunna gaafa roorroon deebite Oromoo fandumna har'a booda Oromoon hin baqannu walirraa keessummaa bultee baasuuf walitti geenyee jirra. Jedhee jawween gaafa dubbate dubbiifaaf bilisaa warra isa deeggaruun jettanii girrisaa qeerroon dhugaa barbaada jabaatee haa girrisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu. Jecha madaala hin qabne nuuf kennan maqaa kamuu warri lubbuu baasu dhufoo isaa maal jedhamu lubbuu bahaa jirtu sana maaf laatu salphatti mee lubbuu meeqatu bahe beektu isin argatti barataan maaliif du'a du'a isaa hin malle kashuu eegale seetu bangoo takkaan galle. Ilmaan baanee bisee dachiin isa filattu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu.
Amma obsuu danda'u sabni isiniif obse isin baadhatee jira gateettii ofii cabsee dubbii barataa dhufe waliif obsina see ture mirga barataa dhiibaa nurraa. Komisoma balaalee konkolaataa gaarii yaabbanne bututtii moroo amnurraa dhaabbanne haati hiyyummaa ofiitiin ilma ofii barsiiftee qonnaa irratti jajjuttuu ilma ofii qabdi barataan har'a du'ee reefi fe'amee galu malee jedhee godhuuti isa hoggansaan malu dhaloonni maal baratalee gaddaan boo'icha malee ni dabarti jechuttuu rakkoon lakkuu dhale ni dabarti jechuttuu rakkoon lakkuu dhale. Barri hunduu yoo dhufe kan nu dabarsuu baratti kichuun boruuf abdannu nurraa hafte karatti barataan urjiidha urjii samii keessaa nama baratetu doofummaa balleessa artistiin furtuura koo hiiku hidhaa isa hiitan hin dhawu eenullee galma deemtuuf ga'i duutisiin hin malle galma deemtuuf ga'i duutisiin hin malle. Oromummaan dhiigaa wareegamaan dhufe goototitti dhiigeetti cabee lafee kaan lubbuu kennee fi kaan dhabamee hafe kaan lubbuu kennee fi kaan dhabamee hafe. Gaafa qabsoon teenya babal'attee cimtee qeerroon bookistee bakkeeyyoo ol kaate tennisaa duubarraa dura ta'ee cimsee fuulduratti oofaa ture onnachiisee dhugaa hin haalinaa dhugaan hin haalamu gootni akka jawwee yoomiyyuun argamu gootni akka jawwee yoomiyyuun argamu. Gamanaaf gamasiin millatee dubbisee ganamaaf galgalas uummata isaa caqasee karaa irra wayyaa qoratee hubatee siyaasaa ammayyaan ormas injifate siyaasaa ammayyaan ormas injifate. Keessi isaa sabboonummaan kan guutame ilaalchi isaanii dideetiin morme itti dhaadate eenyummaa ofiitiin dhugaa itti hime osoo hin dheebotiin ani of ta'ee jiraataadha yoomillee aayam Oromoo first har'aa fi borillee je'eetiin miidiyaa addunyaa irratti oromummaan dursuu hime addunyatti. Laphee dhugaan leenjisa dabaaf galiin jedhu waan ofii hin feene lammii isiin fedhu of duuba caalaa of duratti ci'a jecha qofaa miti gochaan bira ga'a bakki odaan jiru Oromiyaa keessa Jawaar hayyuu ta'uu faranjitoo deessa Jawaar hayyuu ta'uu faranjitoo deessa. Jawaar Oromoodha doktora Wallaansaa kan rabbiin siif kenne hayyummaaf beekumsa. Jawaar Oromoodha dhiira afaan dammaa situ nuuf facaase qaanqee bilisummaa hayyuu ta'uun kee wayi sobaa dhuguma leenca fakkii namaa goorra jababbadaa jabaa akka qeeransaa ilma abbaa gadaa hayyummaaf beekumsa keetiif sabni siif gammada beekumsa ati qabdutu diinatti ta'e yaada jecha kee dharra'ee Oromoon siif araada jecha kee dharra'ee Oromoon siif araada. Wanti arginuuf dhageenyus yoo ta'e siyaachisaa ummanni hoogganaa ofii amanuun hedduu barbaachisa. Guyyarraa guyyatti jechi kee dhugooma kan hinaaffaan qabe har'as ni bodooma bakka yaaddan ga'aa darbaa laga maraa dhugaadhaaf dhaabbadhaa hin fudhatinaa dhara karaa yaaddan hundaan mul'adhaa akka aduu gameeyyii Oromoo galani keessan hin badu qaallicha tokko jira ka guri muraa walaloo kiyyallee asirratti xumura. Waan eegaftanii galatooma horaa bula. Injifannoo kan uummata dhaloota akkanaatu jira yeroo tokko hamilee kennaafi kanatu abdii nutti hora. What the point? What happens in Vegas stays in Vegas. Kate kun rakkisu Oromoo keessattis keessattuu eliitii keessatti nu rakkisu waan waliin haasayan waan waliin bibilcheessan kan kophatti addatan gadiin bayanii uummata duratti haasa'udha. One of the biggest weakness of our elites. Waan gaafa gaarii waliin mari'atan waan gaafa wal jaalalaa gaafa waliin deeman san waliin tottolchan gaafa xiqqoo walitti muufatan gabbaasanii aduurraafu aduu san irratti immoo simbiran nyaata jechuudha alaga torga waa hedduu badaa jechuudha. Eliitiin keenya Vegas irraa waa hedduu barachuu qaba. This city sees a lot of stuff. It hears a lot of stuff. But it says nothing to the outside world. That's why it remains the most successful entrepreneurial city. Warri magaalaa tana bulchu warri magaalaa tana dalagu poolisiin asii isi warri as hojjetu kuni waan asii agartan hundoo internet irra baaftanii qaata gabayaa kasaartanii beek maaltu isin dhufa sila nufu sila namni eliitiin keenyallee kanarraa wajji barachuu qabu. The importance of national secret, the importance of
keeping confidential information confidential, personal information personal. Amma egani dhaabee leen dubbadhu egani dhaabee nama dubbisu percentii 90 irraseetiin jira. Maaliif namni kaakka dhuunfaa itti haasoftellee fuudhee gandarraan zoora. Kun immoo waraabee inni irratti TikTok irratti danni godha. Kuni it makes people cheap. Kanaaf we have to learn from every society. Society Vegas irraa wanni tokko barachuu qabna. Wanni irraa barachuu hin qabne baay'ee jira. Wanni taanis baay'ee jira. Garuu Vegas waan ta'uuf kan taanellee garama qabatteet lafti sun goggoitu bishaan hin qabdu. Isa miracle bar wanni biyya kanatti lafa kanarratti bishaan hin qabdu, lafa hin qabdu, midhaan hin qabdu. It's a terrible weather. But it's an amazing city. Vibrant. If it is isin fulle dabarsite isin irraa shilingin nu facaati jechuu beek. The value of secrecy, confidentiality biyya kanarraa baranna. Iddoo galatooma nama tokko galateeffachuu barbaannu war harkifnee Los Angeles irraa finne lakkisuma ndoo jiru Dr. Guddataa inni ka gaafa maraata sanin isa beeka. Gaafa Stanford ture san konbaasi raayii tokko affeeree nageesse. Beekuun ooltan arran jiru inni Seattle arge abbaa caaltuu fa'aa jechuudha. Paaltoo irra wal agarree fuudhee nageesse. We took us to this man's house. Erga gaafsan 17 years ago, he remained my father hanga irratti jechuudha. Gorsuun loluun san qofa osoo hin ta'in anaaf Baqqalaa dabalatee hogganoonni Oromoo takka dhibamnaan ta mangistii keessa jirtulleen ta mangistii ta'uu barbaaddulleen ta mangistii jigsuu barbaaddus ta mangistii utubuu barbaaddus wanni Oromoo jedhame keessa biratti wallaa namni hin jirtu beeytanii. Dr. Guddataa jechuun fakkeenya namummaatiif Oromummaati. Dr. Oromooti. He is a doctor of the Oromos. Maaliifi namni Dr. Guddataan abaa'u namuu hin beeka. Garuu yoo wallaan Oromoo ati taanaan Upidiyoo taate, Kaafaawoo taate, Sheeyxana taate, Kiristaana taate, Islaama taate, Malaayikaa taate odoo addan baasin nama kenna hunda tajaajila, nama hunda biratti kabajamaa jaalatamaa jira. Gaafa guddadha kakeeta garuu hakima ta'uu hin danda'u malee amma. Thank you very much. Isas haadha warraa isaa bareedduu Dr. Gammachuus they have been West Coast irratti warra nu bira dhaabate isiniifillee ilmaan keessaniifillee hamilee guddaadha. Kanaaf irra deebi'aa yeroo tokko nu galateeffadhaa jechuun barbaada. Hawaasni as jirtan immoo ufillee dinqisiifachuu danda'uudha qabdan. Jireenya baay'ee saffisaa ta'e kana keessatti yeroo leadershipii keessan jijjiirrataa gaafan dura dhuferraa kaaftanii amma the veterans are sitting here warri gaafsan isin hoogganaa ture. But the young ones warri nu wajjin guddate amma liqaambar ta'ee jira jechuudha. Succession brings success. Kanaaf you are building a community. Community gaarii ijaaraa jirtanii kanarratti hedduutti jabaadhaa. Nullee waan dandeenye isin gargaarraa. Haasaa dheeraan goonu waaduma isinii galla. Jawaar kun kan mugaaf duraa agartan sani. We remain committed to our cause. Koozii saba keenya irratti dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan ka kijiba ittiin daballe karaa dhugaa qofaan dhugaa Oromoo laphirraa jaalanna onnerraa sammuu Rabbii nuu kenneef barnootaan qarreen itti aannee tarsiimoo baafna. Oromoo jaalanne tarsiimoo baafnee cal jennee cib jennee ciilfannee hin qamaanu tijjannee hojjanna jechuudha. Kaleessas with minimal resource warri aangoorra qabu baankiif taankii osoo harkaa qabanii dippiloomaasii osoo harkaa qabanii we outsmarted them, outperformed them, outlived them. Yeah? Har'as hin shakkina. We are better experienced today. Duraan irra caala theooriin deemaa turre. Now we have seen the system from different directions. System biyya sanii dur alaa gallaalla theooriin. Amma biyya keessa seennee laallee booda hidhaa seennee immoo macaroo keessa laallee jirra sirna san macaroo keessa. Macaroo
Alaa fuula isii rifeensa isii ilaaluu turre biyya sana. Keessa dha'inetti qullaa isii ilaalle qaama isii. Hidhamne immoo macoroo keessa maaltu garaa isii keessa jira meeshaan garaa akkamii hojjetaa isii agarree jirra jechuudha. Waan baay'ee isinitti himnu. But we have a plan. We have a strategy. We'll prevail. Wanni dura goonu. Wanni biyya dura goonu. Dura wanni hojjetamu qabu siyaasaa keessatti qabsoo keessatti dura situation isirratti analyze gochuudha. Where are we as a society? Gammachuu wajjirree hoggaa haasofnu waan tokko emphasize godha. Jalumaan dida. Oromoon bakka irra ga'e kana sirritti hubatee acknowledge godhu itti gammaduu qaba. Hoggaa 50 amma yeroo baay'ee hoggaa harru baruma baraan dhumnaa gara tokkoon dhayne Oromoon tokkoon taatu maaliin taatu kijiba bar. Biyya san keessa akka Oromoo tokko ta'e hin jiru. Ormi paartii 50 qabanu sadeen takka sadiittu adda ba'uun siifan ta'e hin qabnu. Hoggaa 50 dabre kanatti bakka Oromoon hin jirru irraa kaaneeti bakka baay'ee geenye jirra jechuudha. So the first step eessa geenyi ka jiru ummanni keenya eessa ga'e jabinni keenya laafinni keenya maali hawaasummaan keenya qaawwi isaa maali diinagdeen eessa jirra where are we because we are not where we were 4 years ago let us alone 40 years ago. So situational analysis gaarii hojjechaa jirra hojjennee jirra jechuudha. Kan keenya qofa osoo hin ta'in kan faallaa keenyaa jiru mooraan faallaa keenyaa eessa jira geopolitiksiin naannoo sanii garam jira kana keessatti akkamitti navigate goonnee dantaa saba keenyaa fi dantaa uummattoota biyya sanii eeysifna ka jiru irratti karoora baafannee deemaa jirra. Karoora kana keessaa inni dura biyyi balaa hamaarra geessee jirti. The civil war that is ravaging the country has created a lose-lose situation for everyone. Nama hundaafuu rakkoo keessa galchee jira jechuudha. Kanaaf prioritiin kan kennamuu qabu lola dhaabu irratti. We must end the civil war. Otherwise there will be a dangerous disintegration. Kanaaf kana irratti fuulleffanna. San booda adeemsa lola dhaabuu fi nagaa buusuu san keessatti sabni keenyaa fi uummanni kun haqa isaan malu akkamitti argata ka jedhullee we have ideas. We have ideas, we have plans. Akka paartiitti karoora lafa kaa'annee deemaa jirra jechuudha. Inni guddaan irratti fuulleffannee deemaa jirru garuu ce'umsoota amma dura dhufan irratti jijjiiramoota amma dura sabni keenya gumaata guddaa itti godhee fide irratti yeroo hunda missed opportunity jechaatuma jiraanna oosaa kana irratti waggaa walgeenyu yeroo hunda missed opportunity. We don't want to miss the next opportunity. We will not miss the next opportunity. Why? Because we are learning a lesson. The most important lesson. The reason we keep missing opportunity is because the opportunity always comes when we are unprepared. Faranji maal jetti? Faranji wanni jettu luck wanni jamu kuni. When preparation meets opportunity, you get lucky. If you are not prepared, fakkeen na uduma working asi garrobe. Harki kiyya keessa jiraanna lafuma ganna kama beek. Harki kiyya dibaanan garuu dafee jalqabadha. So opportunity namma dura dhufaa turan hundi wanni nu harka dabraniif we were unprepared. I can tell you a story kan waan an keessatti hoogganaa ture keessatti. We created an opportunity, amazing opportunity. Dhiibne jalattiin hoggaa gadhiiftu. Akkuma itti bakka kan qaban dhabne because we were unprepared. Akka kaafaawatti fookasiin keenya amma fookasiin keenya guddaan hoggansa jaarmyaa imaammata tarsiimoo hiree uumuu danda'u hiree uumamu san immoo siis godhee abbaa itti ta'uu danda'u ijaaruudha jechuudha. We want to empower our people. Ummata keenya aangeessuu barbaanna aangeessuudhaaf immoo aangoo qabachuu barbaanna jechuudha. Ummanni Oromoo ilmaansaa isaa taaniif isaa hojjetaniif beekumsaaf gahumsa qabaniin aangootti baafatee aangoo sanii irraa fayyadamuu qaba jennee amanna. Kana gochuudhaaf immoo jaarmaya cimaa ijaaruu qaba jennee amanna jechuudha. Jaarmaya cimaa jechuun immoo the starting point jaarmaya Oromoo Oromiyaa fakkaatu ta'uu danda'u qaba. Diversity keenya reflect gochuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf jaarmaya Oromoo Oromiyaa fakkaatu jaaraa jira gubbaa magadiitti. Humna namaa qofaan osoo hin ta'in immoo imaammataaf tarsiimoo haala qabatamaa uummanni keenyaaf addunyaaf naannoon sun keessa jiru wal fakkaatu jaaruu qabna jennee irratti hojjetaa jirra jechuudha. Hojii kana yoo itti fufne
hubannaan keessan yoo hojii kan jiraatu taate yeroo gabaabaa keessatti hiree sanis ni humna, hiree sanis abbaa itti taana. Hiree ni humna, hiree abbaa itti taana jechuudha. Kana caalaa yoo dubbadhe boosni nan dhiisu, boosa dabarseetiin booda gaaf deebinaa galatooma. Akkam jirtu? Ani yeroo hundumaa koo mana hidhaa bahee nan iddoo kana dhufa. Lammata garuu tuun hin hidhaminan dhufa jedhee yaada. Amma abbaa biyyaa taane, abbaa aangoo taane biyya keenya dhuunfannee wal argina kan jedhu abdii qaba gara fuulduraatti Rabbi nu gargaara. Isinis du'aa nu godha. Har'a kan asitti argamnee fi waanuma isin beektaniifidha. Dudubbachaa as geenye ji'a tokko turre irraa egaa gara North Amerikaa kanatti qajeellee naannuma sana ta'uudhaaf jedha. Bakka hundumaatti waanuma wal fakkaatu dubbachaa dhufnee galatoomaa jedha sagantaan keenya. Maqaan tuurii keenyaa kuni galatoomaa kan jennuufis immoo dhuguma galanni uummata keenyaaf waan ta'uufidha. Keessumaa yeroo nuti mana hidhaa turre mana hidhaa keessatti nyaata ugguu lagannee baay'een keessan nu wajjin lagattaniittu baay'een keessan